haasa'an mukaa citaan xiqqaa guddaan waatii maatiin jirra jirtu hordoftoota Biyyoo Production Itoophiyaa tamiin mata duree jedhuun barruu Ahmadiin Jamaliin qophaa'e gara sagaleetti jijjiirree kutaawwan sadii wal faana isinii dhiyeessinee turre. Kutaan afraffaa fi itti fufiinsa isaa kunooti nu faana tura. Itoophiyaa tamiin kutaa afraffaa seenaa bareeffachuu. Kutaa darbanitti akka ilaalletti Itoophiyaa yookaan kuushii macaafa qulqulluu keessa wanta biyya teenya jaalatamtuu har'aa wajjin walitti fiduu hin jiru. Haa ta'u malee dhimma moggaasa tasa uumame irratti hundaa'uudhaan barreessitoonni kiristaanaa seenaa barreessan tokko tokko Itoophiyaa har'aa Itoophiyaa macaaficha qulqulluu wajjin tokko godhuudhaan durirraa eegalee biyya kiristaanaa jechuudhaan seenaa babbareeffachuu eegalan. Sanaaf immoo kibra nagastuu yookaan kabajaan moototaa shoora ol aanaa baheera. Tokko tokko hojii ergamtoota boqonnaa 8 lakkoofsa 27 irratti nama Itoophiyaa kan jedhamee tuquudhaan kiristaanummaan gara Itoophiyaa har'aatti kan seene zamana ergamtoota keessa akka ta'e godhanii barreessuu jalqaban. Kanarraa ka'uudhaanis Itoophiyaan kakuu haaraa keessatti tuqamtee jirti kan jedhu goohessan. Profeesar Edward Ilundorf kitaaba isaanii Itoophiyaa fi macaafa qulqulluu jedhu keessatti hojii ergamtoota boqonnaa 8 keewwata 27 irratti hundaa'uudhaan yommuu ibsan hojii ergamtoota boqonnaa 8 keewwata 27 irratti nama Itoophiyaa michuu Kindaakee kan jedhame tajaajila Meerooy Kindaakeeti. Ta'us Itoophiyaanonni har'a durirraa eegalanii ta'ii kana mataa ofiitiif godhanii Kindaakee mootittii sabaa wajjin takka taasisan. Dhugumatti Kindaakee kakuu moofaatii fi mootittii kibbaa gidduu hariiroon homaatu hin jiru. Haa ta'u malee kibra nagastuu yookaan kabajaan moototaa namoota yeroo adda addaa turan lamaan tokko taasise. Edward Ullendorf Ethiopia and Bible Oxford University. Kunis seenaa Itoophiyaa kan of duuba tarkaanfii macaafa qulqullaawaa yookaan kiristaanummaa godhuuf akka ture Profeesar Edward akkanatti ibsu. Mootittii sabaa fi Kindaakee tokko godhuun jara seenaa Itoophiyaa har'aa kan of duuba tarkaanfii kiristaanummaa godhuu isa murteessaadha. Gabaabumatti kan godhame Itoophiyaa dhuma teenya tana macaafa qulqulluu wajjin tokko godhuudhaan gara goolabbii Itoophiyaa iddoolii yookaan oddala kiristaanaati jedhu gafuuf ture. Dhugaadha. Itoophiyaa kaabaa kan naanneesse mootummaalee kiristaanawaa hundeessuun isaanii dhugaa seena qabeessaadha. Kan nama dinqisiisu Itoophiyaan harka ishee gara Waaqayyoo hiixatti faarfannaa boqonnaa 68 keewwata 31 kan jedhu irra deddeebi'amee akka dhaadannootti akka baratamu yommuu godhamu keeyyattoonni waa'ee Itoophiyaa eran kanneen biroo dagatamaniiru. Tooftaan hordofan gaarii kan ta'e keessaa luqqifata seenaa wajjin walitti hidhuudha waan ta'eef macaafa qulqulluu keessatti waa'ee Itoophiyaa keeyyattoota cinaa alta'awaatiin tuqaman eenyus jaraa hin kaasu. Fakkeenyaaf macaafni qulqulluun akkana jedha. Yommus warra Itoophiyaa abdachaa turanii fi warri Gibxii of jajaa turan ni sodaatu in qaana'us. Isaayyaas boqonnaa 20 keewwata 5. Akkasumas biyyi Gibxii irratti billaan in dhufam biyya Itoophiyaa irraas naasuun in bu'am. Hisqeel boqonnaa 30 keewwata 4. Keeyyattoota jedhan kanneen lallabaan kamuu kaasee yommuu irraa dubbatu hin caqafamu. Hanga ammaatti akka odeessinetti jecha macaafa qulqulluu yookaan kakuu moofaa kuush jedhu Itoophiyaa jechuudhaan dhaloota Kiristoosiin duratti waraabbiin Seeptuwaanjaantii hiike. Erga maashiniin maxxansaa oomishameen booda ajaja mooticha Jamsiitiin kan qophaa'e beekamtii fi fudhatama sadarkaa duniyaalessaa kan qabu macaafa qulqulluu Ingiliffaa irratti kuush kan jedhu guutumaan guututti hafee Itoophiyaan bakka buufamee dhiyaate. Macaafni qulqulluun kun akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 1611tti addunyaa irratti yommuu raabsamu addunyaa kiristaanaatiif goolabbii Itoophiyaa tan macaafa qulqulluuti jedhu uumee fi argame. Garuu ji'oogiraafiin addunyaa iddoowwan seena qabeeyyiin macaafa qulqulluutii fi beekumsi saayinsii walumaa galatti yommuu dagaagu gaafiiwwan ka'uu jalqaban. Dogoggorichi maalirraa akka ta'e ni beekame. Hayyuuwwan hedduun ragaa amansiisaarraa ka'uudhaan macaafa qulqulluu irratti biyyi kuush malee tan Itoophiyaa jedhamtu akka hin jirre goolabbiin ragaan. Addunyaa irratti beekamuulee kanneen ta'an hayyoota macaafa qulqulluutiin sirreeffame
akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 1978tti kan maxxanfame macaafni qulqulluun New International Version dogoggora moggaasaa uumamee ture sirreesseera. Macaafichi qulqulluun kun moggaasa Itoophiyaa jedhu baasuudhaan gara jecha Ibraayistii kan durii Kuush deebiseera. Macaafa qulqulluu kana keessatti jechi Itoophiyaa jedhu al tokkos hin tuqamne. Kuush kan jedhu garuu yeroo 27 keessatti tuqameera. Fakkeenyaaf iddoo faarfannaa boqonnaa 68 keewwata 30 irratti Itoophiyaan harka ishee gara Waaqayyoo hiixatti jedhutti Kuush will submit herself to God yookaan Kuush mataa ishee Waaqayyoof of bichisiifti jechuudhaan Kuush kan jedhu akkuma jiru lafa kaa'eera. Macaafni qulqulluu Ingiliffaa Holy Bible Good News Edition jedhames tarkaanfiidhuma wal fakkaataa fudhate. Kana qofa osoo hin ta'in dachii macaafni qulqulluun Kuush jechuudhaan waamu ji'oogiraafii addunyaa har'aa irratti wanta hin jirreef dubbisaa macaafa qulqulluu har'aatiif ifa akka ta'uuf Kuushiin duraanii bulchiinsa Suudaanii har'aa keessatti waan turteef bakka bu'a jechuudhaan Kuush Suudaan kan jedhu bakka buufameera. Fakkeenyaaf bakka faarfannaa boqonnaa 68 keewwata 30 irratti Itoophiyaan harka ishee gara Waaqayyoo hiixatti jedhu irratti Holy Bible's New Edition osoo laalle The Sudaans will raise their hands in prayer to God yookaan Suudaanonni kadhannaa harka isaanii gara Waaqayyoo hiixatu jechuudhaan ture kan lafa kaa'e. The New English Bible immoo jecha Ibraayistii Kuush jedhu Nuubiyaa jechuudhaan hiike. Fakkeenyaaf Itoophiyaan harka ishee gara Waaqayyoo hiixatti kan jedhu Nubiyaan harka ishee gara Waaqayyoo hiixatti. Let Nubia stretch out her hands to God jechuudhaan hiike. Hiikaan macaafa qulqulluu kan Arabiffaammoo jecha Ibraayistii Kuush jedhu akkuma jiruun lafa kaa'eera. Fakkeenyaaf keeyyata faarfannaa Daawit Itoophiyaan harka ishee gara Waaqayyoo hiixatti irratti Kuush harka isheeti gara Allah hiixatti jechuudhaan hiikeera. Akkana jechuunis lafa kaa'e. Kuush tasriicu beedihaa ila Allah kan jedhudha. Hanga ammaatti bal'inaan akka ilaalletti dhimmichi kana fakkaata. Qabxiiwwan barreeffama kanaan qaqqabaman baay'eewwan isaanii kanneen hayyoolee gidduutti yeeyya'an ta'anis ummata bal'aaf garuu hanga ammaatti akka hin dhiyaanne godhamee tureera. Kaayyoon mata duree kooti Itoophiyaa macaaficha qulqulluu yookaan Itoophiyaa biyya teenya wajjin akka takka hin ta'in mul'isuufi ture. Kanaafis ture Itoophiyaa tamiin yoo jedhu mata durichaan kan gaafadheef. Bifa kanaan kan uumame Kuush yookaan Itoophiyaa macaaficha qulqulluu adeemsi Itoophiyaa biyya teenya jaalatamtuu har'aa wajjin tokko taasisu Itoophiyaa fi Itoophiyaanummaa gara kutaa amantii godhutti geesseera. Mootummaan kiristaanaa duriiwwan dhimma kana kutaa amantii isaanii godhatuun Itoophiyaan eddoolii kiristaanaati kan jedhu biyyattii kan kiristaanaa qofa godhanii ijaaruudhaaf fageenya baay'ee imaluudhaan carama ol'aanaa dhaqqabsiisaniiru. Keessattuu immoo ijaarsa Itoophiyaa ammayyooftuu irratti kanneen harkarruu ol'aanaa mataa ofii dhaaban Atsee Teewodiroos, Atsee Yohaannis, Atsee Minilikii fi Atsee Haile Sillaaseen bulchiinsoota musliimootaatii fi ortodoksiin ala kanneen jiran amantiiwwan biroo duudhaawwanii fi eenyummaa amantaawaa isaanii macalaqsuudhaan biyyattii irratti mootummaan kiristaanawaa labsaniiru. Bifuma ejjennoodhuma isaanii kan akka hin daaksine jechuun musliimoota naasuu biyyattiitii fi balaa biyyoolessaa godhanii faajjeessaniiru. Mootummaan isaaniitis musliimootaa fi kanneen biroo isaan kiristaanummaa ortodoksiitiin alatti jiraniif iddoo kan hin qabne ture. Seerri mootummaa isaaniitis ifumaan ifatti amantiidhuma kana kan lallabu ture. Ummaticha irrattis ilaalchuma kana bal'inaan gadseeneessuudhaan ummatichis daandiidhuma kanaan adeeme ejjennoowwan Itoophiyaa iddoolii kiristaanaa Itoophiyaan biyya qulqullooftuu macaafa qulqulluu keessatti tuqamte jedhan akka qabatanii fi akka tumsaa imaammata isaanii ta'an gochoota kallattii baay'ee raawwataniiru. Dhugaadha. Itoophiyaan macaaficha qulqulluu biyya teenya taatus ta'uu baattus lammiin ishee tokko kan biroo walqixxummaan fudhate biyyattiinis ta'u wal wajjinii taatee akka itti fullaatuuf jecha bira dabree gochaan kan hojjetamu yoo ta'e jijjiiramni fidu hammas hunda hin jiraatu. Haa ta'u malee rakkinni kan uumamu ejjennoowwan fakkaataawwan irratti hundaa'uudhaan ejjennoo fi galmi qaccee dhiitee fi waliin taasifne yoo qabatamedha. Dabalataanis faallaa qabiyyee barreeffama kanaatiin
Itoophiyaan macaaficha qulqulluu biyyuma teenya ta'uu isheetii fi ragaan hin shakkisiifamne yoo dhiyaate barreessichi fudhachuudhaaf sababni ittiin mormu akka hin jirre ibsuu jaalatam. Boqonnaa kana kanan goolabu Itoophiyaa keessatti kijiboonni hedduu iddoo argatu isaanii ilaalchisee dubbii Diyaaqoon Tsiggee Sixootaw dubbataniin ta'a akkana jedham. Ammas ni kijibna. Kijibuu keenya onneen teenya osuma beektu gara dhugaa deebi'uudhaaf qaaniin nutti dhaga'ama. Hanga ammaatti ni kijibna. Taabotni Xiyoon Itoophiyaatti, fannoon Gimaadaa Itoophiyaatti, durbeen Maariyaam baqattee kan ijjaraatte Itoophiyaa, malaayikoonni kan faarfatan lugaa giiziitiin, Adam Negbaraa jedhamee kan itti uumame luga giiziitiin, Maariyaamiifis Goorgisiifis Abbuyyeefis Takliyyeefis gumaacha tan kennamte Itoophiyaa hundinuu Itoophiyaanotaadha. Diyaaqoona Tsiggee Sixootaw ni bari'am. Finfinnee mana maxxansa Afrikaa bara 1997 fuula 133. Seenaan sagantaa yeroo dhufuuf jiru nuuf hin gumaachu. Sirumayyuu waa'ee eenyummaa mataa keenyaatii fi waa'ee namummaa keenyaa baratamoowwanii beekumsa guutamaa nuuf kenna. Kanaanis nuti yeroo dhufuuf jiru haala fooyya'aa ta'eetiin fuuldura dhaabbachuu ni dandeenya. Roobaart Piin Waariin. Itoophiyaa tamiin mata duree juun barruu hayyuu seenaatii fi barreessaa Ahmadiin Jabaliin qophaa'e sagaleedhaan wal faana isiniin gaa turre. Sagaleedhaan kan isiniin biraan ga'e Muhyiddin Abdullaahiitiin ture. Galatooma.